السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجم توتاف جالتم تون هردفتون برسارو ما الحمد لله أنك كوت نجاني كي خنجال الله كبجارا بكير تمرس نجاو. إجا دعوتوتن كيا فيديو راكنا كيستي وان إسنيف بواك أبو تكون إسنيف مو دفعي وكين إسنيف قرصو دفعي شو لسنيجله. yeroo keessan gubdanii waan isiniif bu'aa hin qabne tokko jalan deeminaati waan bu'aa irraa argattan tokko waan boru jireenya keessan jijjiiru tokko irratti yeroo keessan gubuu wayya jechuudha. Egaa daawwattootan kiyyaa wanni bu'aa nuuf qabu wanni jireenya keenya jijjiiru maal jettanii na gaafachuu dandeessanii. Egaa daawwattootan kiyyaa anarra fakkeenyum tokkoon kaasee isiniif himuu dhufe jechuudha. Fakkeenyaaf YouTube dhuunfaa keessanii banattanii yoo irratti hojjetan jechuudha. YouTuberra sanirraa maallaqa ni argattan jechuudha isin galee. Kanaafuu waan isiniif bu'aa tokkollee hin qabne tokko irratti yeroo keessan guburra YouTube banatanii YouTube irratti hojjetanii maaliif galii hin arganne maallaqa maaliif hin arganne. Egaa YouTube qofaa miti jechuudha wanni jireenya namaa jiru wanni jireenya keessan boru fooyyessu jechuudha waa baay'eetu jira sammuu keessan kanaan itti yaadanii yeroo keessan gubdanii waan isiniif bu'aa hin qabne tokko jala hin deeminaati kottaatii YouTube banadhaadha. Achi booda yeroo YouTube banattan haala viidiyoo edit gootan haala YouTube irratti dalagattan haala information YouTube isin gaafatu itti guutattan haala yeroo YouTube irratti dalagattan maallaqa keessan itti fudhattan hundumaa isiniin barsiisa jechuudha. Steebii tokkorraa hanga dhumatti jechuudha isin galee hanga maallaqa YouTube irraa dalagattan boorsaa keessatti galfattanitti isiniin barsiisa jechuudha. Information YouTube isin gaafatu guutummaan guututti haala itti guutan haala YouTube itti guddifattan seera YouTube dha haala viidiyoo YouTube irratti hojjettan edit itti gootan editorii jechuudha. Egaa YouTube irratti dalaguudhaaf wanti biraa waan isin barbaachisu waan guddaa akka hin seene jechuudha. Mobaayiluma keessan qofaadhaan egaa YouTube irratti hojjechuudhaaf wanta biraa waan isin barbaachisu hin jiru jechuudha. Isin galee wanta biraadhaa akka hin yookiin kompiitara kaameraa wanta garaagaraa akka hin jechuudha. Mobaayiluma keessan fayyadamtanii YouTubera ta'uu dandeessanii YouTube irraa galii argachuu dandeessanii YouTube irraa fayyadamuu dandeessanii YouTube illee hojjetachuu dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni amma YouTube irratti argatan jechuudha. YouTuberoonni guddaan jechuudha. Namoonni YouTube guddaa qaban mobaayiluma isaaniitiin YouTubera tahanii guddatan malee waan tokko yookiin kaameraa yookiin laaptooppii yookiin wanta garaagaraa qabaataniitiin miti jechuudha. Mobaayiluma isaaniitiin yeroo isaanii gubanii jechuudha. YouTube irratti hojjetanii YouTube irraa galii argatutti jiranii akkasuma jireenya ofillee jijjiirutti jiran jechuudha isin galee. So kanaafuu waan isiniif bu'aa hin qabne tokko jala hin deemina jechuudha. Mee fakkeenya tokko uummata Amaaraa kana fudhadhaa jechuudha. Dhalaan isaanii dhiirri isaanii YouTubera tahanii YouTube haala itti banatan haala irratti dalagan wal barsiisanii dalagachuutti jiran jechuudha isin galee. Uummata Oromoo qofaadha jechuudha. Uummata Oromoo kuni yeroo isaadhaa waan isaa bu'aa hin qabne tokko irratti guba jechuudha uummanni Oromoodhaa kun jechuudha isin galee. Uummanni Amaaraa garuu walirratti isin babbahu. Inuu haala zoomii itti banatan anillee hin barsiifne isaan zoomii banatanii gurubbii zoomii saniin jechuudha. YouTubera isaanii sanirratti gurubbiidhaan haasa'anii sa'aatillee guutataa jiran jechuudha. Akka dafanii monetaayiz tahanii galii YouTube irraa yeroo gabaabaa keessatti argatan jechuudha isin galee. Gareedhaan jechuudha sa'aatillee waliif guutanii wal jajjabeessanii sabiskiraayibii walii godhanii viidiyoo walii laakii godhanii komentii jalatti yaada gaggaarii walii barreessanii wal jajjabeessanii wal guddisuutti jiran jechuudha. Akkasitti wal gargaaranii jireenya ofiidhaaf fooyyessuutti jiran jechuudha. Kanaafuu nu yoo maaltu nurraa hir'ate maal taaneeti sammuu dhabneeti jechuudha isin galee. Ani gama tekinooloojiitiin jechuudha haala viidiyoo itti edit gootan haala information guutuu isiniin barsiisa jechuudha. Steebii tokkorraa hanga dhumatti jechuudha. Kanaafuu yaa Oromoo koo wala jajjabeessinu wala kabajnu yaada gaggaarii waliif haa barreessinu. Viidiyoo waliidhaa sheerii waliif goonee walaa jajjabeessinu harka walaa qabannuuti jechuudha. Walirra babbahuun waan tokko bu'aa hin qabu jechuudha. Ajandaa wantaana tokko jala deemuun waan tokko isiniif bu'aa hin qabu jechuudha isin galee. So kanaafuu yaadni kiyya kun yoo isinii tahee isin gammachiise jechuudha. Komentii jalatti yaada keessanaaf barreessaadha. Ani hanga dhumatti waan isin barbaachisu isiniin barsiisaa waan isinillee waan isin dhibee na gaafachuu ni dandeessanii. Egaa daawwattootan kiyyaa viidiyoo isinitti dhiyeessu viidiyoo birootiin haga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.